yaadu ta'e guyyaa takkaaf ilillii takkanaa kanaa jennee aftuu miti sanuu carraa bareedaa alhamdulillah jee so garaagarummaan imaana keetii duraanitii fi amma tokko garaagarummaan ni jira. wanni takka takka hamtuu fakkaatee dhuftee gaarii taati. Waa'ee amantii kanarratti ilaal namni musliimaa tokko jalqaba waan si himu namni musliimaa tokko hamaa fedhe haa ta'u duriyyee fedhe haa ta'u bakka jiraatu booda maaliif hin dilii dalaga maaliif rabbii kiyyatti hin dhiyaatu kan hin duraan doggoreef inumaa hagan duriin baratin maaliif hin amantii kiyyan baradhu ifsi yaadattee rabbitti dhiyaattee waa'ee amantii tanteetii beekuun yookaan immoo rabbii keessatti illee siquudhaaf yeroon hundi banaadha raamanni isaatillee bal'aadha biga harka namaa hin jiraatin galmeen rabbii aboo ati asumatti hooti keeta kan kee hazaaba deemta jaanii sila namaa muru turanii biga harka rabbii tahee sheekotiin sun immoo fatwaa sheekotii akka Sheekh Jamaal Aliyyi faadha gadi bahanii waan jechaa turan ni beekta. Namoonni beekumsa xixiqqaa qaban waan namaan jechuullee hin fedhu beekumsa xixiqqaan barmeelli waa xiqqishoo waa qabu gisa kana dhoyitanii iyyaame akkas jechuu guutuun immoo hin sossoo'u sirraafamus hin dubbatus. Dan asumaamiin jechuudha osoo yaadachiisaa Raahamullaa Sheekh Adam Tuulaa maal jee gaaf tokko beektaa. Dhimmi kana keessatti namni bakka kan kee ni bu'aa jettee ati yaaddu eenyu jedhamee gaafatamnaani Sheekh Jamaal Aliyyi je. Sheekh Jamaal Aliyyi kun namuma useetu maatii miti beeka. Aalima biyyi tun qabdu akkas jee ragaa bahee fara lubbuun hin jirre suni Sheekh Adam Tuulaa muftii Afrikaati ni beekta. So akkasanii itti fufi. Thank you murtii galatoomii ammallee rabbii imaana irratti anaafatillee nu haa jabeessu nuufi isinillee isin hundaa rabbii imaana irratti isin haa jabeessu warran as jala jirtan hundi keessanuu. Thank you obboleessa kiyya hagiiftiin obboleessa keenya gammachiiste fu'aad irra deebi'ee galatoomii isin jechuu barbaada. Okay murtii rakkoo si mudatteen wal qabatee deeggarsi garaagaraa akka siif godhamu deemu yookiin siif godhame laayivii wayii irrattis arguun ture. Waan sanii wal qabatee deeggarsoonni siif godhame ni jira jalqaba irratti wanni sun deeggarsi siif godhame yoo si bira ga'ee murtiif deeggarsa akkana kana jedhamu ture laayif irratti gurra kiyyatee anumaa dhageetee hin beeku wanni sun hagam dhugaadha deeggarsi si bira ga'ee jira. Gaafii keetiif ulfaadhu an jalqabasi waan ati amma jette kanaaf kan irraa ka'ee si'eemu Sheekh Jamaal Fareefu kan si'aame warri waa'ee nan keessa ta'e na duuba qoratee haga deemanii harkuutii fi nama natti dhiyaatu gaafataniiti fi haala keessa jiru egaa harkan booda kan isaan dhufan jee si'ime gadi bahee osoo jechi dilli sun jaamu Sheekh Jamaal Faan riskii sanillee fudhatee waan inni keessa jiru nu beeka obboleessa keenya namni addunyaan tun har'a oli borugati khanuma arra kagabutu borudab khanuma makna bareedun deemutu makna sani fi salli wajlab da ya sene so nitu sina youtube na nurra jalqabe mane salli gadi dhaabnaaf nutu jabeessa nutu dagate ni miidhame jeet dubbate tureya thank you jeenitin galatoomada hamlu makhanaaw natoo anatu isinitin dubbatini ane gabbe haasa khiyya yeroo hunda gammada bareedaa ta'eetiin dura mul'achuu barbaada malee irrakkisu hincin kokkuma reefsin jesanii galatooma jeeni addabaanii eegasii tariigaa ganuu manatti fakkaata. Yeroo sanitti mana kiraatillee hin turre haalli hin turre akkuma Aleksi dubbatan haala hamaadha. Saayiboota natti dhiyaatan jee yaadu hedduu qabilbilallee irraa kaasuun turin faatu jira. Anaa mana hidhaatii bee kaniin waa meeqa ta'e waa meeqa dhabe mooraalii hidhame manniin an qabeenya jee tokkicha qabu dargaggeessa taatee yaaddee bishaan faa naannessitee damma faa gurgurtee maallaqa argattee mana ijaarratte gaafa sirraa diigamu xiqqashoo.
ni wanti taata. Anyway, obboleeyyan kiyya akka biyya Suudi Arabiyaa jiraatan hiriyoota even namoota qaamaanuu nan beekne yookaan walitti illee bilbilee hin beekne haalaan keessa ture yeroo sanitti arganii warri naaf bilbilee na jajjabeessee hagasitti haga siidha qabanitti haga immoo deebitee utubamtutti nuti sii jira naan jaanii yeroo sanitti na dubbisanii abshir naan jaan nama lama sadii ni hin beeka. Qasanirraa Vegas egaa kan namoota gurguddaatis ta'e warra ati laayif irratti jettisaniittis inshaallah ganuu manatti fakkaata ni walumaan agarra. Tole egaa akkuma dhageessanii agartanii jirtanis manni I think Sheekh Jamaal Alii Jefaanis akkuma ta'etti mana sirraa diigamee nutu si gargaaraa waan jaamullee daddagayeetiin ture. Ganumaa jee obboleessi kiyya gargaarsi guuramuu turee fi guuramuu pilaana qabaatamu. Anka ammatti akkasitti wanni na bira ga'een jiru. So haala kam keessa jirta ammaan tana akkamii jiraachuu jirta? Maal hojjechuu jirta? Maal irra jirta? Wallaahi haala rabbiin jeeqisan jira jechuun gaariirra hin jira. Ni hin bobbaadiin gala. Garuu dalagaa dalaguutti hin jiru. Everything is failed, right? Waa hedduutu na jala walitti tuqee. Ammoo abdiin hin qaba. Aniin kaleessa lafee nama keenya rakkate bakka jirutti rakkoo isaa yoon fi qabaataan keenya akka yaazitee gargaaru. Biyyoota arabaa kana garaagaraa keessatti ni yaazatanii agartas jeetii yaada amma durallee. Hawaasa kiyyaaf keessattuu nama keenya rakkateef waan hin danda'u walaatiin ture ani immoo waan kiyya baasee namatti himatus hin barbaadu. Personal life kiyya reefu maaliifin gabaabsee callisee waa hedduu bira sii dabre beektaa waa hedduudhaan arge jireenya kana keessatti. So boru laffee wanni anaan irra jiru kun past is past jaanimi wanni dabre waan dabre kaboru maal akka ta'u taa'u immoo hin beeku. Kanaaf ani tattaafadhaa ammaaf dalagaa hin qabu. Manallee hin qabu, maybe malallee hin qabu, nama na dhiyaatullee hin qabu, namoonnumti na bira turan sun uummata duratti namni hedduun maal se'e namni na biratti agartan sun namoota Thank you. Flus eenyu maqaan isaa kun Flus and thank you. Hedduu galatoome. Ulfaadhu obboleessa kiyya wallahi guddoon bikka si abuusu akka obboleessa kee surprise gootetti surprise yaa godhu hedduu galatoome. Ulfaadhaa Fuadii fi Flus I think na jaana fakkaata maqaan isaa yaa Flus galatoome hedduu galatoome galatoomfadhaa hawaasni as jala jirtan hundi keessanuu thank you. Namni guddaa sana biratti egaa argan booda namni hedduun galgala obboleessa kiyya Alex waan san dubbatee gabbee miidiyaa irratti dhageessanii haalaan keessa ture maaltu miira akkasii na oofee sana argan booda namni hedduu waa'ee kiyya wal gaafatu turan wal gaggaafachaatti turan naafillee bilbilaatti turan abshirillee jechaatti turan ganama itti aanu galgala keessa viidiyoo gadhiifame Sheekh Jamaal Alii Jefaa namoota gurguddaa sana biratti arganii jennaanii nutu jira nutu waa hunda godhaa nutu sirreessaa jedhanii isaan dubbannaan bakka egaa isaan bira jiraatan uummanni kun namoota jajjabaa nuti qabnu warra isaa qofaa fi miti nama biraatiif gahuu danda'a waan ta'eef jechuudhaan ni jiraami. Xiqqoo wanni jechuun tanatti ani hawaasa kiyyarraa gizee hunda abdiin qaba. Yeroo qoosaatii fi waan xixiqqoofis wanni jechuun barbaadu. Abdiin ani irraa qabu sun rabbii gaziitti yeroo hunda ni jirtiisin jechuu kiyyaa jireenya irraa abdiin murtuu waan dira takkaasu ta'e. Katee kana hunda immoo wanni sun waan dabre inshallah khairumaa fi shayni faanis gaa eegas dhimma kanaaf waan bilbileen illee jeetiin eegaa abdiin irraa qaba asumaan nuun galatoomaa jechuun hin barbaada. Abshir inshallah sumaa bilbilanii irra deebi'ee obboleeyyan kiyya Flusii fi Fuad hedduu galatoomaa warri giiftiidhaan bareechitaan obboleessa keenya thank you irra deebine. Egaa murtiin dalagarra hin jiru
manas hin qabu yerummaan tana malas hin qabu jee ani dargaggeessa dalagachaa jiraachuu ture dammaa fi waan garagaraa irraa dalagadhee manan jaaradheetu narraa diigamee saniif immoo rakkoo garagaraa keessan ture jee saniif obboleeyyan keenya kan kaleessa waada seenuu fi turtan obboleessa keessan akka bira dhaabbattan egaa murtii yeroo kanatti dalagaa kamuu yoo harkatte ni hojjettaa jechuu dalaguma barbaaddee hoo? Because namni bishaan faadhaan raabsuu ture yoo beekte Adaama tana keessatti ni beekani. Ifiif buusaa gurmuudhaan inarraa. Damma faadhaan dalaguu ture kiiloo hidhee biyya Arabaa bakka garagaratti ergaa. Namni san dalagaa si ture dalagaa biraa wanni hin daleenneef hin jiru namni dalagaa yoo qabaate if danda'aadha gizee hunda bakka itti boqonnaa qabu qaba bareedee jiraata beekatu dirqama ilmi dhiiraa humna qabu fayyaa qabu dalagatee jiraachuun dirqama isaati. Ani yeroo hedduu akkiin ani itti amanu thank you akkiin ani itti amanu akka dargaggoota keenya kaan biyyarraa illee deemuudhaaf nama yaadee hin beekne jechuun yeroo tokko garuu waan sirratti ta'u kana gaafa laaltu uumamuma keetuu nama taatee uumamuu keetuu jibbita beekta. Hawaasuma jaalattu hawaasuma qabdu kasiirra dabree biyya tanaaf ta'u keessaa baate aynaa ani perfecti miti akka isaan irraa garuu anaafi miti. Eenyuufillee hawaasa ta'uu danda'u, ka hubachuu danda'u, ka bakka biraatiifuu ta'u osoo hin gaafatin laalee ijarraa si beeku an kophaa tahee an dhimma kiyya dhoofadhee ani garatti qabadhee ani callisee akka nama fira hin qabne akka nama yoo yaadattee jiraatu balleessitin immoo dhokadha waan hin jeef ka itti gaafatamu hoo ana ani Harargee dheewoon sigalee akka nama tokko kana akkasitti kanaa hubattuu fi yoo bunnaa beetiitiin dhalatiin jechuu kiyya Finfinnee keessatti ni jirame warra gosaa fi gandan qabne yoo ta'e ala namni hawaasatii qabuun hin danda'a akkamitti osoo obboleessa kee hin gargaarin osoo harmee teetiin ta'in bakka biraatiif hin ta'a yoo jette sun rabbillee namnillee waan siraa jaalatuun akka Oromootti garuu yoo ta'e waan waliin ta'u tokko gisee ta'e bareeda. Hundumaan akka namni itti hubatu hamaa ta'uu mala ana akkan itti yaadutti ollaatu jiraafimi. Illaan namni Finfinnee keessa Oromoon ni jirti asumatti maa ayyaana san hin goonere gandummaa qaba jechuudha namni sun. Thank you. Fixattee? Yaa ani fixadhee jira. Galatoon. Okay. Daawwattoota keenya warreen hanga ammaa daawwachaa jirtan irra deebinee galatoomaa isin jechuu barbaannaa. Mee murtii asumaan karaa miira keessaa baaneetii mee karaa xiqqishoo jaalala seenneetti sammooda sagantaa teenya xumurra. Egaa yeroo hedduu namoonni dubartii ni filatanii dubartii garagaraati kan filatanii murtiin dubartiin bultiidhaaf taatu yookiin
dubartiin haadha manaa gaarii ni taati jaamtee ulaagaan guutamtu. Dubartii akkamiiti murtii akka keetitti akka dargaggeessa tokkotti akka nama bultii seenee beetti akka nama waa'ee dubartii beekuttis. Dubartii akkamii? Jechuun gaa namni hundi ilaalcha adda dubartiidhaa qaba. Okay, ilaalcha keetii irratti dubartii ulaagaa akkam qabdu yookiin dubartii akkamtu si akkam feetaati akka keetii dhuunfatti. Dubartii akkam feetaa yookaan immoo dubartii akkamtu bultiidhaaf sii tahaa. Dubartii ulaagaa kiyya feetee miree because ani laayifii miidiyaa hawaasa irratti fidee defektii isaatiif namni gaa nama isaa ta'u wanti ilaallatu qaba miree ilma kiyyaaf yookaan daa'ima kiyyaaf haadha ta'uu dandeessu jechuudha. No. Okay. Thank you. As keessatti murtii amma ati waa'ee jaalallee isaa tam akka filattee bultii sii taatu siitu beeka. Okay. Abi dubartii naannoo eessaa goonaa wallaggaa goonu wallaggaa afur dubartii wallaggaa dishii hedduu mi'aawa yeroo siyaamtu murtii koo jetti so garaa dhaa nama gooti afur okay dubartiin tuni kaduraa yaaddisan dhiisi amma kanarra focus godhi okay ayyee wanni hundi manarraa eegalaa jaanii malee. Aye, mirgareeti sana naggalchu an siiraa'ee lafa. Okay. Inni hundi eegala. Jaartiin warra hargeeti. Annama akkasitti illee yaadu miti biraa fuudhuun jiraatte kutaa afur sadii yaamtee meemmaa argee malee. Argee malee sadii yaa. Argee malee sadii yaamtee sadeenuu itti dabaladheetiin afur godhadhaa si jechuudha. Okay, aye. Mirgafes. Okay. First of all, wanni hundi eenyutu irratti ilaallata. Yeroo ammaa tanatti akka keessa jirrutti jechuudha. Sanaal goone. Hedduun manaawota deemtuu miti ni beekta. Dalagaa illee fageenya baafetee hojii haa taphattu osoo bultiin fuudhiin miidiyaa irratti waan barbaadatu ta bultii eega qabaatte garuu jireenyi isii mana waan ta'eef kana dubartiirraa silaachi qabdee hedduu takkaan galatoomisichuu barbaada dubartoota Oromoo hundaaf kabaja ani nama haadhii fi hedduu malee jaalatu ani haatiiti abbaa malee na guddiste harmiti hedduu jaaladha sa'aa 24 keessatti osoo yeroo tokko isiin dubbisin ooluu nama hin dandeenyedha namni haadhii fi kabaju dubartii tamiifuu kabaja qaba dubartii mana waan jaamuufu kabajaan qaba yeroo hedduu tarii ana dubartoota hojii taphatu na arguu dandeessa akka asitti na yaaddus kabiraa ta'uu danda'a ani ammoo keessi xiyyaa fi an kabiraati because real life fi social media life adda adda maan dubartoota Oromootiin hangafee dubartii addunyaarra jirtu tanaafis kabaja guddaa kan qabu Osmaaniin himuu fi barbaada alayhi salaatu wasalaam rasuulli keenyalleen haga lubbuun keessaa baate toonni isaan dhaammatan dubartiin amaanaadha. Okay, gaafii takkaan si gaafadha. Jaalallee qabdaati. Jaalalleen tanteetuni biyya garaagaraa jiraattan. Yeroo biyya garaagaraa jiraattan kanatti qormaata wayii dhiyeessitaafati. Hiriyaa keetis haa ta'u nama biraatiin nambara kanitee fi barreessii fi nama kana haala akka lallaaluuf goota.
amma dhufeetiin ani itti barreessa jaalallee kanatti waliin fuune beekisin jaalallee garuu namaati akkan jaalattu. So yeroon barreessuuf kana waliin barreessineeti hokkofalchiisnee akkamii firii jirtaa yookiin jaalallee ni qabdaa hin jaan lakki hin qabuu naan jetti. Ati immoo nama fuudhuuf yookiin nama kana pilaana guddaa karoora waliin qabdu. Namni sun iskiriinshot godhee sitti erga. Yeroo tanatti ati teekstii godhuuf jirta ishii tanaaf. Teekstii immoo siin deebistu. Siin deebistu. Isaa baala jaalatta. Siin deebistu mucaa saniif immoo ni deebistiif. Nama saniif deebisuuf jirti. So ogguu mucaan saniif lakki hin qabu kana kanaa jettiin. Murtiin bikka kanatti maal murteessita iskiriinshot sanis yeroo agarte yeroo sanitti nama kanaan maal jettaan fuuldura abdii waliin jiraachuu nama kanaa waliin ni qabdaa. Akkamii bira dabartu waan kana? First of all, jaalala fageenyatti illee nama amanurraa hin dubartoota biyya biraa jiran keessattuu akka ijoollee amma dubartoota bakka biraa jiran baay'inaan naasofitee waan akkasii sanillee nama qabu namni an jaaladhu yookaan jaartiin tiyya Omni nama biraa ni dubbistee yaaduuf hin jiru. Isitee nama biraa dubbistee yookaan teekstii kiyya hin deebisne taanaani sababaan kaa nama lafeen fudhadhaan. Osumaan arguu teekstii sanuu hamatti hin fudhadhu. Maybe waan tokko irratti biizii taateeti. Maybe waan tokko irratti biizii taateeti. Maybe immoo wayii godhu jirti. Takka telefoonaa bira hin jirre jeetiin keessa kiyyatti ifa amansiisa. Maaliif akka namaa yaadneef akka anarraa hin taaneef? Walii galtee gootee waan kana saayibuma keetiin itti ergita fakkeenyaaf. Yaa chee goosii. Uumama irraa gizee na uumu namni akka na hogganuuf yookaan personal life biyya keessa namni akka seenuuf silkuma sanuu itti kannee gara nama saniisitti erguutti wanni nageessu sun baala gummaadha. Siin jechuufi. Yoo jetteen amma tatanaa dhiisi maybe taateen tu yoo nifis irra kataatu taate maal gootaadha murtee akka murteessita nama kana hin dhiistamoo lakki jetteeti waliin itti fuftaadha gaafiin. Harkaa ijaa lakki kijibaa jetteeti amansiistee bira kuttaa. Because ni jaalatta nama kana waan jaalattu jecha. Nama kana gizee jaalatta. Sababa malee wayi jaalattaare. Sababa malee wayi jaalattaare wayi jireenya hojii qabaattaare. Relationship bultii haa ta'u maalis nama kana sababa malee wayi hojii qabaattaa. Sorry. Hayya murtii maal jette? Bu'uuru marraa'u amala kiyyarraa siimume kana namni ana beeku akka beeku kana beeku ni beeka atilleen akka bartuuf waan akkas akkasiisan uumama kiyyarraa rabbiin akkasitti hin uumne. Ammoo akka carraatii ta'ee rabbiin uumurraa akka keessa kiyyaatiin isaa dubartiin jireenya kiyya dhuftu hamtuun taatu niin beeka because namni shakkiin jalqabarraa hojii sheexaanaati. Wanni shakkii si geessu hin jiru. Ati walitti dhuftuun sunis nama jaalattuu fi nama amantuudha. Mitiire eega sun jiraate eega waan dhiira tokkorraa harkattu si biraa ni harkatti ta'e yeroo kanataaf ta'e jireenya kee hojii qabdatee wanni shakkii fidu shakkii waa gizee hedduu wayii balleessiti jechuufi. Ani akka dhuunfaa kiyyaattiin malee akka nama bakka biraa bu'eetii miti. Shakkii wayii balleessitii waan shakkii fi waan akkasiisanis ani bilbila. Namni hedduun amma dogoggorri inni godhu yoo ilaaltee jiraatte gaafa rileeshnshippii keessa seenee bilbila walii hordofuu miidiyaa hawaasaa walii hordofuu. By the way na keessatti kana warabbiin anumarratti uumne.
Kanaaf waan inni fi keessaa hiyyaaf hin qabneef maybe nattee wanni ati jette kun fail godhuu ooluu hin danda'a. Thank you. Nama kana osoo steeppii murteessuutti hin deebiin dura osoo bilbilaan hin ta'in fatanaan ati qopheessitu yookaan ulaagaan ati kaattu ni jiraami nama sana eegalaaltee booda maaltu shakkii fidere jireenya wanni kun jireenya irratti qoosaan hin jiru jireenyi jireenya kanaaf jireenya irratti akka miidiyaa hawaasa irratti qoosnee namoonni hojii taphanaa ni jiru kanaa miti jireenya. Thank you. Okay, galatoom. Nama tokko daawwattoota irraa silaa bilbila biraatiin asiin si dhageessa daawwattoota. Laa asumaanii waa si yaadachiisuu barbaade. Wanniin ani hin qoosneen gizee hunda. Okay, leksiyooti hayyee bareedadha. Akka kana jetteeti nama san fiddee as biratti na wajjin wal dubbisiisuuf. Lakki Alexi. No. Alexi gaafii ta'e. Gaafachuu ni dandeessa ammaan tana. Hayyee galata jiruuf jireenya keessatti muuxannoo qaban wantoota hojjetan irratti yaada akka walii qoodamuuf interview yookaan gaafiif deebii ati gochaa jirtu kana nan dinqisiifadhaa kana caala moor bal'istee bilcheessitee sadarkaa miidiyaa guddaatti akka guddistu abdiin qabaa jabaadhuu thank you. Thank you, Alex. Itti aansee immoo gaaffiidhuma bashannanaa keessaa jechuudha. Okay. Waa tokko murtii gaafachuun barbaada. Wanti sun maal seeti? Fakkeenyaaf dubartoonni yeroo ulfaa waan kajeelan ni qabu. Jechuun feesisa waan nama kajeelchisu wayitu jira. Dubartiin ulfaa callisaniituma kan raafuu kajeelan jiru, kan nyaata kan dhugaatii kajeelan jiru. Yeroo ulfaa miirri itti dhaga'amuu fi fedhiin jaraa yeroo tokko tokko kan biyyee nyaachuun kajeelee kasala nyaachuun kajeele kan jedhan faani jiru. Hayyee di jedhadee. Fakkeenyaaf murtiin haati manaasaa ulfadhaa jennu ulfa baatii 6 baatii 5ti. Hayyee. Murtiin dubartii kana haadha manaasaa baay'ee jaallataa mucaasaa kana argachuudhaaf baay'ee jira miti hawwiidhaan eegaa jira. Osoo ulfaan jirtuutu haati manaasaa ani mucaa garaa koo jiru kanas nan ajjeesa. Amma gaa murtiin mucaa sanas baay'ee jaalataa hanga inni dhalatu eeguu dadhabee baay'ee eegaa jira. Murtiin fedhii haadha manaasaa kana guutuudhaaf dubartii isii caala bareeddu fidee wajjiniin ciisamu haadhaa fi mucaasaa kana du'aaf kennaa waan jedhu silaa nuu gaafatte. Thank you. Galatoom Alex. Thank you. Murtii. Alex gaafii dhagaasee dhageessee jirta. Ani irra siin deebi'u gaafii tanarratti deebisaan kee maali? Haadha manaatii fi ilmootee wareega baasta moo carraa kan fayyadamtu? Haadha manaa kan jaaladhuuf ilmoo akkamittiin sanuuta ulfaa garaa qabdu akkamittiin wareega baasa jechuun isiinuu waan san maybe yaanni akkasiin dhufuuf yeroo hedduu dubartootaa fi yaanni isiidhaa dhufu waan garagaraa maal fidiidha sun rakkoo miti. Yoo